Nagaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu hordoftoonni Trinity Media Network akkam jirtu nagaa keessanii karaa Facebookis karaa TikTokis kan hordoftan hundi keessanuu ayyaanni fi eegumsi Waaqayyo baga hunda keenyaaf baay'ate baga jiraattanii har'a akkuma kanaan dura Facebook irratti qaaccessu walaloo faarfannaa faarfataa Solomoon Alamu achi mata duree jedhu kan inni miidhana qabatee as ba'e walaloo barreesse yeedaloo Waaqayyo isaa kenneen kan namoota baay'ee eebbisaa jiru kan namoota baay'eenis qeeqaa jiran bu'uura sagalee Waaqayyoo qabaa kan jedhu wajjiniin macaafa qulqulluu wajjin wal bira qabnee ilaaluudhaafan dhufee warri mana kanaaf haaraa taatan Trinity Media Network miidiyaa keessan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'aa isiniin jennaa. Hunda duramee sagalee Waaqayyoo Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 14 nan dubbisaa. Nuyi mandaricha keessa dhufuuf jiru in eegganna malee biyya lafaa kana mandara dhaabbataa hin qabnu jedha. Irra deebi'ee nan dubbisaa. Nuyi mandaricha isa dhufuuf jiru in eegganna malee biyya lafaa kana irraa mandara dhaabbataa hin qabnu jedha. Kun akkan argamu Ibroota 13 lakkoofsa 14 gubbaatti. Kanatti aansuudhaan walaloo faarfannaa achi jedhu kan faarfannaa faarfataa obboleessa keenya Solomoon Alamuu lafa inni jirutti Waaqayyo isaa eebbisu sool Waaqayyo gooftaan si haa eebbisu. Egaa har'a walaloo faarfannaa keetii qaaccessuudhaaf kanan dhufee sagalee Waaqayyootiin wal bira qabnee ilaaluudhaan yoo sagalee Waaqayyootiin deeggarame ashuu sagalee Waaqayyooti. Sagalee Waaqayyootiin hin deeggaramu yoo ta'e immoo akkasumatti sagalee Waaqayyoo hin taane jennee kan liigu ta'a jechaadha. Walaloon jalqabaa yaa biyya lafaa Yesuus mi'aa baatee siif dhufnaan ati immoo hadhooftu simatte laafa keessa kee eenyummaa kee dhugaa dhokfachaa waan gaariif tottolaa himatte jedha. Jechoonni walaloo kana keessatti maqaadhaan yookaan itti fayyadama maayii itti ba'aman gurguddaan lama Yesuus nagaa baatee sii dhufee kan jedhuu fi Yesuus mi'aa baatee sii dhufee kan jedhu ta'a. Namoonni baay'een yeroo qoqa maal jedhu akkamitti akkana jedhama kun mammaaksaa Yesuus Kiristoos jaalalaan gara biyya lafaa dhufe malee biyya lafaa simachuu dhiiften dhimma miti jedhaniiti kan isaan kaasanii. Bo'oon kun lamaan walaloo kana keessatti namoota muraasa biratti akka malee kan hubatamu yoo ta'es Yesuus mi'aa baatee dhufuu isaa fi biyyi lafaa immoo hadhaadhaan simachuun akkasumas immoo Yesuus nagaa baatee dhufuu fi biyyi lafaa immoo waraansan simachuun isaa ijoo dubbii faarfannaa kanaa ta'e jechaadha. Wanni kana keessatti ilaallu garuu ijoon keenya simannaa jechuun maal jechuudha yookaan immoo simachuu jechuun maal jechuudha. Kutaa macaafa qulqulluu keessaa yoo dubbifne ragaa kana Yohaanis boqonnaa tokko wangeelaa Yohaanis boqonnaa tokko lakkoofsa 2 gubbaatti maal jedha amma isa simataniif ijoollee Waaqayyoo akka jedhamaniif aaboo isaaniif kennee kun immoo warra maqaa isaatti amananidha jedha. Kanaaf simachuu jechuun maal jennee yoo ilaalle simachuu jechuun baala wayii hafanii fi kunoo akka gaafa gooftanii gara osaanatti deemu sana hara uffata wayii hafanii fi noor jechuun yoo taane simachuu jechuun amanuudha fudhachuudha. Afaan Ingiliffaatii fi afaan Amaariffaa yoo dubbiftan kitaaba qulqulluu receive jedha afaan Ingiliffasaa. Amaariffasaa immoo halta qabbalaachuu jedha. Kanaafiyyuu simachuu jechuun fudhachuu amanuudha. Kanaafuu dhuguma Yesuus Kiristoosii isa nagaa fidee dhufe kana biyya lafaa amanteertuu jenne hin amanne hundi hin amanne. Karaa biraa immoo hadhaadhaan siman keessummeessin yookaan hadhaa hin kennineefi yoo jenne fannoo gubbaatti hadhaa obaasaniiru. Kanaafiyyuu hin waraanne yoo jenne fannoo gubbaatti waraananiiru. Kanaafiyyuu kun ergaa macaafa qulqulluu kan of keessaa qabu malee kan ittiin obboleessi keenya ceephaamu akka hin taane hubachuun baay'ee gaariidha jechaadha. Karaa biraa hojii ergamootaa 3:15 gubbaatti maal jedhaa isaan namoota gara jireenyatti geessuus ajjeeftanii Waaqayyo immoo du'aa isa kaasee kanaafis immoo nuyi dhuga baatudha jedha macaafni qulqulluun. Kanaafuu Yesuus Kiristoos nuuf jedhee fannoo gubbaatti du'e eeyyeen nuuf du'uudhaaf dhufe garuu an akka Yihuudaafaa dabarsanii kennaniiru warri loltuu warra Fariiwoon ta'an immoo waraananiiru hadhaa sobaasaniiru jechaadha. Gabaabumatti biyya lafaa jechuun eenyu? Biyya lafaa warra Waaqayyoon hin amanne warra Yesuus Kiristoosin waaqummaa isaa gooftummaa isaa fayyisaa ta'uu isaa hin simanne waan ta'eef warri biyya lafaa Kiristoosin hin simanne yoo jenne deeggarsa macaafa qulqulluu qabaa hin qabu jennee kan wal gaafannu hin taane dhugaansaa isuma kanadha jechuudha.
Karaa biraa immoo biyyi lafaa diina waaqayyoo akka taate hubachuun baay'ee gaariidha. Biyyi lafaa diina waaqayyooti. Sababbiin isaatiiyyuu diina jechuun maali? Kan waliif hin araaramne, kan walii hin galle jechuudha. Kanas immoo caaffata qulqullaa'aa keessaa hubachuu dandeenya jechuudha. Haa ta'u malee Yesuus Kiristoos biyya lafaa ishee diina taate kana diinummaadhaan itti dhufne, jaalalaan itti dhufe. Argitee? Oduu Yesuus Kiristoos akkuma biyyi lafaa diina isaa taate innis diinummaadhaan itti dhufee jiraate silaa biyyi lafaa kun yoona hin jirtu. Yesuus Kiristoos diina isaatti diina ta'ee dhufe. Diina isaatti jaalala ta'ee itti dhufe jechuudha. Jaalalaan waan itti dhufeef isaan immoo diinummaa isaanii sana dhiisanii jaalalaan hin simannee jechaadha. Asirratti simachuu jechuun fudhachuu, amanuu, Yesuus Kiristoosin fayyisaa lubbuu ofii godhanii fudhachuu jechuu akka ta'e hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Biyyi lafaa garuu Yesuusin hin amanne, hin waraananii hin fannisanii. Waaqayyo garuu guyyaa sadaffaatti du'aa isa kaase. Yeroo inni dheebodha jedhus immoo bishaan namni dhugu yookaan immoo bishaan qulqulluu odoo hin taane hadhaa isaa kennanii Yesuus dhadhama sanas afaan hin qabee fiixan ba'eera jedhee jechuudha. Itti aansuudhaan walaloon achi keessa jiru maanni hin dhaga'uu ilaa utuu kee beekaa xobbee karaatti kutuu kee silaatuu naaf diina hoo naaf loltaaree Yesuusiif hin tolle naaf toltaaree. Naan sossobin gubaatti dirmiidha har'as borus anaaf ati irmiidha jedha walaloon sun. Luuk. Macaafni qulqulluun dhuguma Yesuus Kiristoos erga namaaf du'e warri isa amanan immoo isaaf akka jiraatan barbaada waan ta'eef biyyi lafaatti fi amantoonni diina waliiti. Diina waliiti. Yoomiyyuus hin firoomani hin araaramanis. Sababni isaatiiyyuu bu'aa walaloo kanaa yoo ilaalle jalqaba irratti otuu biyya lafaa dhaga'uu diduudhaan utuu isa biyyi lafaa utuu akkana gootee akkana sii ta'a. Utuu akkana gootee akkana sii ta'a. Utuu akkana gootee akkana sii ta'a. Kana wangeela Maatewos boqonnaa 4 gubbaa inni dubbiftan yeroo seexanni gooftaan keenya Yesuus Kiristoos halkan 40 guyyaa 40 yeroo soomessa kadhataa ture sana qormaata diinni isa qorte sana laaltanii yoo akkana goote akkana sii godha. Yoo akkana goote akkana godha. Utuu biyya lafaa sana hin dhaga'u akka inni jedhe argina jechaadha. Kanaaf immoo Yohaannis 1:17 gubbaatti maal jedhaa? Biyyi lafaa hawwiin isaas hundinuu hin darba. Namni fedha Waaqayyoo raawwatu garuu bara baraan hin jiraata. Kanaaf iyyuu utuu biyya lafaa dhaga'uu diduun fedha biyya lafaa raawwachuu diduun bara baraan akka jiraannuuf carraa nu kenna jechaadha. Garuu fedha biyya lafaa kan raawwannu yoo ta'e hin jiraannu jechaadha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jedhe. Bo'oo lammaffaa irratti immoo beekaa akka ati xobbee baay'ee karaatti kutte ajjeefte karaatti hambifte jechuudhaan biyyi lafaa namoota akka Saamsoon fa'aa, namoota akka Abeel fa'aa, namoota akka Istifaanos fa'aa akka ishiin karaatti kutte akka ishiin karaatti hambifte kan nu yaadachiisu ta'a jechaadha macaafni kuni. Kan macaafa qulqulluu keessa jiran immoo maqaa yoo dhiifne namoota nu biraa jajjaboo ciccimoo kan buru waldaadhaaf biyyaaf ta'uu danda'an jedhamanii yaadaman kan biyyi lafaa nu biraa qabdee hambifte hedduu isaa nu yaadachiisa jechaadha sooli. Bo'oo sadaffaa irratti faarfatichi biyyi lafaa fi inni waliif diina akka ta'an aniif nuyi waliif diina waliin gallu jedheeti kan inni ibsu. Kan ammoo isa argannaa Yaaqoob 4:4 gubbaatti maal jedhaa? Isin namoota garagaltuu nana biyya lafaatti michoomuun diina Waaqayyoo akka nama godhu hin beektaniire. Namni michuu biyya lafaa ta'uu barbaadu diina Waaqayyoo hin ta'a jedha. Namni michuu biyya lafaa ta'uu barbaadu diina Waaqayyoo hin ta'a jechaadha. Soor kana jechaadha kan inni nutti malee yaada mataa isaatiin xiinxala mataa isaa herreega mataa isaatiin waan tokko beekumsa qabuun dandeettii qabuun waan godhe odoo hin taane ergaa macaafa qulqulluu gubbaatti hundaa'eet amantoonni fi biyyi lafaa jechuun warri Waaqayyoon hin amanne cubbuun biyya lafaa amni biyya lafaa waliif diina akka ta'an bareessee nutti himee jechaadha. Itti fufuudhaan bo'oo arfaffaan nutti himu inni Yesuusiif hin tollee naaf toltaaree jedhe. Biyyi lafaa Yesuusiif tolteerti hin tolle. Maali kunis amma wanna baay'ee dubbachuu dandeenya jechaadha. Biyyi lafaa dhuguma Yesuusiif hin tolle. Kan ammoo isa argachuu dandeessanitti fakkaata. Luqaas 23:31 gubbaatti maal jedhaa? Yesuus Kiristoos biyyi lafaa akka isaa hin tolin ifatti dubbate. Maal jedha? Egaa muka jiidhaa ergaa akkas godhanii muka gogaa immoo attamaa godharree. Kana jechuun anaan ergaa akka godhanii warra ana duukaa bu'an akkamaa godhanii jedhee Yesuus Kiristoos ifatti biyya lafaa diina isaa akka taate akka isaa hin tolin ifatti nutti himee jechaadha. Deebi'eetu maal jedhaa? Nan sossobin gubaatti dirmiidha. Nan sossobin jechuun maal jechuudha? Na hin mooksin yookaan immoo isa afaan Amaariffaatiin nan abaabbalin akka nan gubaatti dirmu gubaatti akka hin galu kiyyootti akka hin galuuf nan sossobin gubaatti dirmiidha. Har'as boruuf ati anaaf hirmiidha. Hirmii jechuun maal jechuudha?
Akka aadaa ani naannoo keessatti guddadheetti hirmii jechuun fakkeenyaaf karaa lama ilaaluu dandeenya. Tokko warri wal ajjeese waliif hirmii, waliin hin nyaatan, waliin hin dhugan, waliin hin jiraatan. Even gabaa tokkollee wajjin hin dhaabbatan jechaadha. Daandiirraa walii goru fakkeenyaaf namni nama ajjeese tokkoo fi namni nama jalaa du'e tokko kallattiidhaan daandii tokkotti yoo walirraa dhufan akka aadaa keenyatti akka aadaa Oromootis haa ta'u akka naannoon keessa jiraadhutti Oromoo hunda biratti akkas ta'uu danda'a jechuudha hin beeku. Kana qorannoo isaan gaggeessine waan ta'eef. Namni wal ajjeese tokko kallattiidhaan daandii tokko jetti walitti dhufan isa tokkotu jalaa gora. Yookaan jalaa goree dhaabbata malee kallattiidhaan walitti dhufan jechaadha. Maaliif dhiigatu walitti danfaa jedhu yookaan immoo tasa abbaan ta'e inni namni jalaa du'e suni haaloo ba'umsa jedhee nama sana rukuta jedhamee waan sodaatamuuf jalaa maddiitti walii gurguru jechaadha. Gabaa tokkos waliin hin dhaabbatanii wal baqatu jechaadha. So nuyi biyyi lafaas wal baqanna hirmiidha jechuudha waliif. Karaa biraa immoo hirmii jechuun fakkeenya namni tokko yoo nama jalaa du'e sanaaf dursee imimmaan buusee yookaan immoo boo'ee hirmii isa keessa jiru hin baafatu taanaan namni sun hirmii nyaatee jedhama. Kanaafiyyuu gabaabadhumatti hirmii jechuun waan waliin hin deemne, waan waliin jiraachuu hin dandeenye xuraa jechaadha. Kanaaf nuyi fi biyyi lafaa yoomiyyuu waliif hirmii akka taane obboleessi keenya sirriitti nutti hime jechaadha. Kanaafuu gochi akkasii yeroo hawaasa keessatti raawwatu maatiin warra ajjeesee fi warra namni jalaa du'e sun walii karaarraa akkuma goran nuyi fi biyyi lafaa karaarraa walii gorra malee biyya lafaa wajjiniin hariiroo hin qabnu, walitti dhufeenya hin qabnu. Waan isaan hojjetan hin hojjennu jechuun kan ammoo yeroo jennu keessaa baqannee baana hin himna osoo hin taane hojii biyya lafaatti waliin gallu jechuudha. Ittaansee maal jedhaa daandii bal'aa kan keerranii maluu abiddatti ol galchaa balballi kee tisiisarraa maalan damma eegaa si'ooliin badhaasoo galgalli kee irri kee kuulamaa keessan sumii waliin galu hojii keenan si mormaa firummaa waliin hin qabnu hin qabaannus amma sirraa sokkutan ansiif ormaa jedha. Guutummaan bo'oo kanaa caqasaa Maatewos 7:13 gubbaatti maal jedhaa Yesuus karra isa dhiphaadhaan ol galaa jedha. Karra isa dhiphaa, karra isa bal'aan har'aaf bal'aadha malee boruu dhiphaadha. Karri dhiphaan garuu fuuldurri isaa baay'ee bareedaadha jedha. Soolis kan jedhe kanuma jechuudha. Kitaaba qulqulluudhaan deeggaramaadha. Waan itti yaadee taa'ee kitaaba qulqulluu qo'atee barreesse kan inni fakkaatu malee erga macaafa qulqulluudhaan waan tokkollee kan hin gorre jechaadha. Inni kan biraa firummaa kee waliin hin qabnu hin qabaannu jechaadha. Kanaaf akkuma walitti yaa'ee qofa fira gubbaatti dubbifne biyya lafaatti michoomuun yookaan biyya lafaa wajjin firoomuun diina waaqayyoo waan nama godhuuf sool kan inni jedhe maa inni firummaa waliin hin qabnu hin qabaannus gara fuulduraattis. Har'as hin qabnu borus biyya lafaa wajjiniin firummaa hin qabaannudha jechaadha. Yaan ergaan sool kana keessatti nu barsiise. Itti fufee maal jedhee namitti kan si garboomu miidhagina kee darbuu fi sirraan godaana gaaf tokko biyya dhiqee dhoqee arguuf jedha. Waaw! Waan guddaan bakka kana jira. Maanni bakka kana jiru isinitti fakkaata. Kun caqasaa kam nu yaadachiisa? Waan dinqii ta'e kan inni nu yaadachiisu. Tasalonqee 1:4-16-17 maal jedhaa? Sagalee guddisee nama abboomu, sagaleen hangafa ergamootaa hin dhaga'ama, malakanni waaqayyoo sin afuufama. Kana hundumaa wajjin gooftaan waaqa irraa gadi bu'a. Warri Kiristoositti amananii du'an dura hin kaafamu. Kana booddes nuyi warri otoo hin du'in hafne immoo isaanuma wajjin qilleensa keessatti gooftaa simachuudhaaf duumessa keessa ol hin butamna. Ergasii yeroo hundumaa gooftaa bira hin jiraannaa. Kanaafis dubbii kanaa wal jajjabeessaa jedha Phaawulos. Keessumaa faarfannaan kun laphee kiyya kan tuqee gaaf tokko sirraan godaana kan jedhu sana butamuu waldaa kiristaanaa wayisa dammoo የቤተ ክርስቲያን መነጠቅ ቡተሙ ወልዳ ክርስቲያና ቡተሙ አመንቶታ amma yeroo baay'ee kakuu aaraa kana keessuma bara dhumaa kana gubbaa dhaabbannee maal jedhu namoonni hinceetaa amma barri kun kan lallabamuu qabu hinceetaa odoo hin taane hin butamtaadha sila sool kan inni nu yaadachiise maa inni tishaagaraallee isaa tinnaxxaqaallee kan jedhu sanicha hinceetaa odoo hin taane hin butamta kanaaf sool maal jedhee sirraan godaana gaaf tokko jechuun nan butamaa nan deemaa nan jijjiirramaa haaleluyyaa kana jechaadha kan ergaan Solomoon faarfannaa kana keessatti nu qabatetu kan dhufe. Karaa biraa namitti kan si garboomu bareedina kee ilaalee kan jedhu irratti immoo maa inni keessumaa Deemaas biyya lafaa kana jaallatee Tasalonqee dhiisee akka biraa fi Ximootewos lammaffaa gubbaatti Phaawulos dubbateera. Deemaas ergama wangeelaatiin manaa ba'ee biyya lafaatiif garboomee magaalaa Tasalonqee ishee cubbuudhaan guute san keessatti hafuun isaa
Sool kanallee duuban naqee nu yaadachiisaa jechaadha ergaansaa. Tokkoon isaa waan isin dhibu macaafa qulqulluudhaan kan deeggaramedha malee wanni macaafa qulqulluu dhaabee tokkollee hin jiru jechaadha. Inni ajaa'ibaa immoo mandara qulqullittii Waaqayyo biraa bantii Waaqaa keessaa biyyi koo achi biyyi koo Yerusaalemii achi kan jedhu kun hojii guddaa ergaa guddaa kitaaba kanaaf duree faarfannaa kanaaf jechaadha. Kanaafiyyuu sararri kun namoota baay'ee biratti waa'ee Yerusaalem wajjin wal qabatee falmii kaaseera. Yerusaalem namoonni kan beekan warri Waaqayyoon hin beekne warri wangeela hin beekne isheedhuma Israa'el keessa jirtu sana isuma warra Filisxeem wajjin irratti wal lolan sana. Israa'el ishee miti. Caaffanni qulqullaa'aan maal jedhaa? Yerusaalem mandarri qulqullittiin isheen haaraan Waaqayyo biraa bantii Waaqaa keessaa akka misirroo dhirsa isheetiif kuulamtee qophooftee otuu gad buutuudhaan argeedha. Mul'ata 21 lakkoofsa 2 gubbaatti. Phaawulos Sool kana kan inni jedhe malee Yerusaalem ishee lafarraa miti. Inumayyuu maal jedheera? Yeroo faarfannaa kana faarfatu Yerusaalem kukkuulamtuudha, miidhagduudha, bareedduudha. Waan hundaan immoo qajeeltuudha. Yerusaalem ishee lafarraa suni waan hundaan kukkuulamtuu miti, miidhagduu miti. Lola baay'ee qabdi. Dhiiga baay'ee keessatti dhangala'aa jira. Lubbuu baay'ee keessatti baay'ee. Yerusaalem isheen haaraan biyya haaraan sun garuu kuulamtuu, bareedduu, miidhagduu. Kana kun immoo isa inni mul'anni Yohaannis arge kukkuulamtee miidhagdee yeroo gadi bu'u kan jedhu kuni waldaan kiristaanaa Kiristoos wajjin yeroo ishiin misirroo taatee miidhagdee abbaa manaa ishee kaadhima ishee wajjin wal agartee yeroo ishiin guyyaa 1,000 lafa kana gubbaatti himuudha yeroo ishiin gad deebitu kan nutti himuudha jechaadha. Deebi'ee maal jedhaa? Lakkiin dogoggorree kanaa nama qabee sachitti nageessa jechuun immoo kan inni nutti agarsiisu maa inni wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 gubbaatti Yesuus deebisee karichi dhugaan jireenyis anaan yoo ta'e malee eenyumtuu gara abbaa dhufuu hin danda'u. Kanaafiyyuu karaan Sool qabatee jiru kanaan amantoonni qabatanii jiran karaa Yesuus Kiristoos kan gara jireenya bara baraatti kan Yerusaalem haaratti kan biyya boqonnaa sanatti geessu ta'uusaa Sool bareessee nutti himee jechaadha. Kanaafuu Yerusaalem ishee lafarraa kuni namaan ijaaramte. Yerusaalem ishee waaqarraa immoo Waaqayyoon ijaaramte. Sool kan jedhe kanadha jechaadha. Isheen lafarraa Yerusaalemii namaan kan ijaaramte. Ishee waaqarraa garuu Waaqayyoon akka isheen ijaaramte nutti himee jechaadha. Waaqayyootu ijaare Yerusaalem ishee waaqarraa sana jechuudha. Karaa biraa immoo ishee lafarraa kuni Waaqayyootu ijaare Yerusaalem ishee lafarraa waan maraan qajeeltuu miti waan taateef rakkoon hawaasa dinagdee baay'ee keessa jira ishee lafarraa sana keessa. Rakkoon siyaasaa keessa jira. Beelli aduun wanti nama gubus achi keessa jira. Yerusaalem ishee haaraa sana garuu akkuma mul'ata Yohaannis 7:6 gubbaatti dubbatu egaa deebi'anii hin beelaan hin dheebotanis wanti aduun nama gubu wanti isaan gubu tokkollee isaan itti hin bu'uu jedha. Yerusaalem ishee san keessatti aduun wanti nama gubus tokkollee namatti hin dhufuu jechaadha. Itti aansee maal jedha Soolii? Kuta abdii keenarraa hin dandeessu karaa isin qabxeerraa siif hin maqu isa hojjechaa fi jiruun beekaa ani yoomuu ergaa kee siif hin naqu. Waaw! Waatamiisi. Ergaa kee yoomiyyuu siif hin naqu. Ani yoomuu ergaa kee jajumsa kee har'aan mookfamu fuulli malli kuffisa keessa xaraabaadha. Xaraabaa jechuun qara jechuudha. Waan qara qabu. Fakkeenyaaf qottoo isheetti muka murru akka qarsiifameen xaraabaa jedhama nu biratti. Sool kana kan inni fayyadame. Xaraabaa jechuun baay'ee qara kan ta'e jechuudha. Sirran tula malee asin jiraadhu yaadachee atanaaf darabaadha jedha loogsiswaan. Amma argitaniire Yohaannis 14:6 sinaa dubbiftan sirran tura iddoo turtii keenya malee kun iddoo jireenya keenyati miti jechaadha. Xiqsiin jalqaba dubbifne suni maal jedhaa? Biyya lafaa kana mandara dhaabbataa hin qabnu jedha. Biyya lafaa kana mandara dhaabbataa hin qabnu nuyi mandaree saaraa dhufu sana hin eeggannaa jedha. Kanaafiyyuu sirran tula malee asin jiraadhuun Sool ani asii mandara dhaabbataa hin qabu. Mandara dhaabbataa gaaraa hin qabaa jedha. Itti fufuudhaan naaf tolteef hin jiraanne daba waraansa keen yookaan immoo uba waraansa keen haala meeqa aadeni. Aaduu jechuun dhukkubsatti akka nama dhukkubsatutti jedhanii dhaadu. So kana eessaa fuudhee Sool godoo keenya isa kana keessa lafa irra yeroo jiraannu ba'aan nutti ulfaatee inaannaa jedha. Qorontoota 2:5 gubbaatti aadaa jiraannaa jedha. Maaliif biyya keenya hin jirru waan ta'eef darabduudha waan ta'eef fakkeenya darabduun beektu yeroo ani abbaan kiyya darabduu tureedha nan beeka waan ta'eef ganna hin deemu horii fudhatee birraa immoo qeessatti deebi'ee too gala. Turtiin bakka sanaa suni biyya isaa miti turtiidha. Kanaafiyyuu qeessatti deebi'aa jechaadha gaafa birraan barii. Nuuf gaafa Yesuus Kiristoos dhufe gaafa aduun qulqullummaa nuu bahe gaafa aduun nagaa nuu bahe qe'ee keenyatti deebinee too hin galla.
Eeyyam biyya lafaa kana hin turre malee hin jiraannu. Turtii qabna malee jireenya asii hin qabnu. Kanaafuu amma nuti as jiraannu kun limitididha. Amma gaara jiraannu Yerusaalem haaraa keessa jiraannu garuu unlimitedidha jechuudha. Karaa biraa hubaa fi sossobbaa kee dhaga'uu kanan dideef biyya koo yaadanii jedha. Sossobbii isheettu kana namoonni macaafa qulqulluu keessatti sossobbii biyya lafaa didan Yoosefii fi Museen isinii kaasa. Museen Ibroota boqonnaa 11:24 gubbaatti yeroo gabaabduudhaaf cubbuu keessa jiraatee gammaduu irra saba Waaqayyo wajjin rakkina filachuu yookaan immoo rakkina jala jiraachuu fo'ate inni ija isaa gatii isaa isa booddee irra waan kaa'ateef soorummaa biyya Gibxii irra sababbii Kiristoosiif arrabsoo baachuu badhaadhummaa isaa caalutti lakkaa'ateedha. 24 gubbaatti maal jedhaa? Museen yeroo guddate amantiidhaan ilma intala Faaroon jedhamee waamamuu dide. Sossobbii kana hin dide afeerraa kana dide jechaadha. Nan dideedha soorri. Kana mul'atti jechaadha soorri. Yaa guduu keessa jira. Deebi'ee maal jedhaa? Ka'eera nafni inni achiifte sun garaftee irraa jedha. Kun immoo du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos. Yesuus akka inni du'aa ka'e keessumaa Isaayyaas 53:11 Maatewos 23:11 Yesuus Kiristoos akka inni du'aa ka'e du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos lallabe. Akkasumas nullee du'aa kaana jechuudha. Ergaan sool kana keessatti nu kaa'e. Karaa biraa dhufee na fudhata ta'uu nan dhiisu sirratti egaa gargar ba'uuf jirra jedheetu waan ajaa'ibaa ta'u kaa'e. Yesuus Kiristoos dhufee nu fudhata. Yohaannis 14:3 gubbaatti maal jedhaa? Yommuu naqee iddoo sana isiniif qopheessus iddoodhuma ani jiru isinis akka jiraattan anis immoo deebi'ee dhufeetan gara ofii kootti isin fudhadhaa nuun jedhe Yesuus Kiristoos. Gara ofiisaatti nu fudhate jechuudha Yesuus Kiristoos. Kanaafiyyuu Yesuus dhufee akka nu fudhatu nutti hime jechaadha. So biyyi koo achi biyyi koo Yerusaalemii kan jedheef sool bu'uura macaafa qulqulluutiin malee waan miiran kan dubbatame beekumsa macaafa qulqulluutiin alas kan dubbatame walaloon kunis faallaa dubbii waaqayyootiin kan barreeffame miti jechaadha. Gabaabumatti yaadni ijoon sirran tura malee sirran jiraadhu kan sool jedhe kun Ibroota boqonnaa 13:14 gubbaatti nuyi mandaricha isa dhufuuf jiru hin eegganna malee biyya lafaa kana mandara dhaabbataa hin qabnu kan jedhuun kan goolabamu ta'a jechaadha. Walumaa galatti faarfannaan obboleessi keenya faarfate kun yeroo gabaabaa keessatti amma yeroon viidiyoo kana isin hojjedhu naannoo 700 ol irra jira jechaadha. 700 laalameera. Kuni mana agarsiisaa namoonni dheebuu waaqayyoo yookiin immoo dheebuu mootummaa waaqayyoo yaaddoo akka dharraa biyya sana dhaqanii galan. Keessumaa namoonni waa'ee mootummaa waaqayyoo akka yaadan yaada namoota godoo ijaarrachuurraa, makiinaa bitachuurraa, oduu biyya lafaatirraa, maal godhii xebirbira biyya lafaa kanarraa walitti sassaabeet waaqayyo karaa Salamoon yaada namootaa gara mootummaa waaqayyootti godhe. Dhugaa waaqayyoon isin jedha. Waaqayyo sool bakka inni jirutti isaa eebbisu, ayyaana isaaf haa baay'isu, mucaa wal deemadha. Baay'ee waaqayyoon galateeffadha waa'ee isaa. Kanaafiyyuu yaadni keenya yaadni nama hedduu sassaabamee amma samuna kana gara mootummaa waaqayyoo keessa jira. Amma tokko immoo dhufee shubbisee waan ta'e godhee immoo nama lafarraatiin amma gad nu deebisutti. Isa gad nu deebisu nutti marra'iin isa akka Solomoon ol baasu waaqayyo gooftaan nuuf haa kennu. Eebbifamaadha. Trinity Media Network immoo subscribe gochuu hin dagatinaa. Obboleessi keessan hojjetaa wangeelaa guutaa nagahooti. Share godhaa, like godhaa, gooftaan isin haa eebbisu.